Lalleewwan lamaanii yeroo baay'ee akkan isaan gargaaruuf na barbaadaa turanii na argachuu hin dandeenyedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube hundi keessan siniin jechaa warri na jajjabeessan eebbifamaa, warri maatii naaf hin taanes immoo maatii naa ta'uu na jajjabeessaa siniin jechaa jechuudha. Viidiyoon ajaa'ibaa kun na darbee oolee jechuudha. Hammadha jechuudha kan inni dhaggeeffadheetu jiru jechuudha. Abiraam egaa isa karaa kanaa dhugaa dubbachuudhaaf haddadha. Karaa nama gargaaru, karaa nama guddisuudha. Waaqayyo isaa eebbisuu jechuu barbaada. Ani dhugaan dubbachuudhaaf yeroo namni nama gargaaru baay'ee garaan koo na boqota jechuudha. Anillee kan caf jechaa yeroof lafa naaf hin mijannetti haadha meeyyasaa tokko buna bitaalaa gaafum tokko jedhe jechuun yeroo tokko beektu bakka maatii keessanirraa firoota keessanirraa baatanii ala gaafennaa waa gootan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola jechuudha. Asumaan lammiif keessummaa batalaayii sabskiraaybii godha. Inni muratee ka'eera, inni hojii biraan hojjetu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee sanaree kiyya jechuudha. Abiraam egaa akka inni jechaa turetti yeroo nani buttaa jira tureesii ergan dhufeesii ergan saba galees baay'ee tokkodhaan na barbaadaa turanii anaan garuu na argachuu hin dandeenye. Yeroo isaa ta'ee har'a garuu dhufeetoo jira. Baay'eedhaan hin dhama'u, hin dadhabu jaalalleewwan lamaanidha. Isa kanaaf iyyuu immoo ani har'a isaan bira dhufee viidiyoo hojjechuufidha. Chaanaalii qabu turanii moontaayishinii waan hin taaneefi jalaa cufameetoo jira. Amma immoo banatanii gara sabskiraaybii 3,000 irraa kan isaan jiranii. Amma viidiyoo kana warri ilaaltan maatii ta'aa fi jajjabeessaa, bukkee ta'aa, guddisaa, warri maatii kiyya taatan hundi keessaniyyuu nan qaanessinaa. Bakkeen ani jiru hundumattiyyuu na qaanesitanii hin beektanii. Warra nan jabeessaa isiniin jedhe hin jabeessitu. Jaalalleewwanidha. Waggaa 6 waliin turaniitu jiru. Ilmi dhiiraa immoo gaafa qarshii hin qabne ittiin tolu hin dabbaraa. Isa kanaaf waa argatanii akka walitti dhufanidhaa fi jajjabeessuunii dirqama nutti ta'eetoo jira jechuudha. Egaa ilmi namaa jireenya hin hawwaa. Keessattuu jaalalleewwan lamaanii waliin jiraachuu hin hawwu. Haala ekonomiitiin yeroo tokko namni kan walirraa fagaatee jira jechuudha. Nutillee akkasidha. Anillee akkas baasawwee. Kunoo kan jaarsa koo biraa fagaadhee jiruuf maaliif? Ekonom ችግር ነው እና jechuudha. Booda hin dhufan jechuudha. Gaafa dhufanii maqaan isaaniillee namichii fi Abiraam tokkodha. Inni sunis Abiraam jedhama. Shineenyu jettee na irraanfadhee mucaan waan dubbatu wallaalee jechuudha. Mee jedhaa chaanaalii keessanitti dhufee jennaan nuti yeroo baay'eedhaa fi si barbaadaa turre. Inni immoo akka sirba baasee firoottaa fi Abiraamidhaaf jechuudha. Innaa si argachuu keenyaaf gammannee jirra. Yeroo baay'ee yaallee turre. Namoota baay'ees immoo argachuuf fedhii qabna turre. Hordoftoonnis immoo Abiraamin argadhaa nuun jechaadha kan turanii haala garaagaraadhaanii warri nuti argachuuf turre nu dubbisuu hin dandeenye. Ati immoo yeroo keerraa yeroo hojii keetii isaatii kee aarsaa gootee dhuftee nu argachuu keedhaa fi guddaa galatoomii si haa eebbisuudhaan ishiinillee dhugaa dubbachuudhaaf si arganna jennee yaadne hin beennu. Akka si argannuuf immoo namni baay'een illee nutti dubbachaa kan turedha. Hojii keessa hin beennaa waan baay'ee jedhaniin jechuudha. Yeroo kana keessatti bakka gammadanii asirratti immoo gaaffii hin taane gaafatanii yeroo biraas dhufee naan hojjedhaaf jedhee tureeyyuu jechuudha. Siniin dhufa bira Abiraamii waan hin taane maa gaafatama waa'ee gaa'elaa. Garuu immoo hin cimte abboo hin cime. Aasaa beekamoo asitti naasa'e dhugaa rabbi maal jedhee nuti isinirraa waan baay'ee baranne si'ii firootaarraa waan baay'ee nu barsiistaniitu. Jaalalli maal akka ta'e, jireenyi maal akka ta'e isinirraa baranne. Har'ammoo yeroo akkana ta'u maalidha rakkoon jiru jennaani. Abiraam gaafa jaalala keessa jirtuu fi gaafa gaa'ela keessatti dhuftee galte tokko miti. Amalli yeroo jaalalaa fi amalli gaa'ela keessa gaafa galanii tokko miti. Waliin fakkaatu hin beektuun guutumaan guutuutti hin beektuun eessaa dhufe amalichi jettaa. Kanaafiyyuu isa kanadha
jennaani dubartiin hubattuudha, ogeettiidha, mana bulchiti jedhanis ni yaadu. Dhiirris immoo waan gochuu qabu hin taassa jedhamee yaadama jennaani. Dubartiin duwwaanis hojjechuu mana hojjechuu hin dandeessu. Isheen jireenya jiraachuu dhufte iddoo kanaa jedha Biraam. Jennaan dhiirris waan hojjetu qaba. Garuu immoo haa ta'uyyuu malee wanti wayii bakka wanti mijanne wayii ni jiraata. Amalli jijjiiramuun ni jiraata. Namni baay'een walii galee kan jiraatus ni jiraata jedhe. Asirratti yeroo tokko akka yaaddan dhuguma akka haalaan ta'u baazawii akka gaafa haalaan ta'u amalli namaa hin jijjiirama. Yookiin jaalalli isa sanarra ta'uu danda'a yookiin immoo gadi bu'uu danda'a. Yeroo kana keessatti egaa wanti baay'een ni jira. Hir'ina ni jiraata. Hir'inuma namaa faana wal danda'anii jiraachuun dirqamadha. Eenyuyyuu guutuu miti waan ta'eef jechuudha. Gaa'ela immoo itti seenanii keessaa bahuu jechuun akka kiyyatti ani natti hin tolu jechuudha. Yaadni Abiraam kenne asirratti yaada quubsaadha. Garuu immoo danda'uun dirqama. Gaa'elli koo ba'aadha. Dhugaan siniin jedhe ba'aadha jechuun wal baachuu jechuudha bakka. Abiraam Ruuttaa baachuun dirqama, Ruuttaan Abiraamiin baachuun dirqama ture jechuudha. Kanadha. Isa kanaafillee ta'uu didee ani kana sinitti himuun kiyyaallee barbaachisaan turre. Sin jaalala keessa jirtu jennaan yoo nani balleesse dhaqee yoon dhifama gaafadhe maal rakkoo qabaa jettee ishiinis innis illee akkasuma jedheeni nuti hawwiin keenya akkasiin haraaramtanii tokko taatan kan nuti barbaannu. Ammallee ta'eera taanaanii mucaanis akkamii abbaa daa'imaa ta'uun akkam maal fakkaata jennaan namatti tola. Amma mucaa situ beeka malee innis hin beeku. Bichaa garuu baay'ee namatti tolaanii. Gaa'ela keessatti bu'aan kee dhaladhaa bira. Gaa'ela keessatti wanti biraa hin jiru. Dhalarraatidhaan kana fedhee baay'ee tokko bakka haasawaan dhugaa dubbachuudhaaf. Abiraam qatqat godheetu itti haasa'ee isaanis illee haasaan isaanis sosodaatanii yoo nama haaraadha waan ta'eef sirballee sheerii godhee jira jechuudha. Galateeffataniitu jiru. Si argachuu keenyatti haala kana nu jabeessuu keerratti nutis immoo lafa guddaa geenye iddoo guddaa geenye akka si boonsinu akka kaanu jedhanii bakka saayinsii tokko haa ta'anii walaa fuudhanii jabeessaa nu jedhee jira. Ani subscribe godheen laayikii godhee bahanii yeroo baay'ee harkeeshinaan jedhu koomenti barreessu maaliif akka ta'e hin beeku. Namaan garuu koomenti na barreessaan jedha ofii qoteeshin jedhu laayikii duwwaan godhaan subscribe godheeyyuu isa kanadha kaabu waan isa argachuun qaba. Innaa guyyaa tokko siin jechuu jaaladhaa dirqamadha ishee innaa viidiyoo loo jedha tiktok irratti bahee malee inni sana bira. Amma isaan moonii hin taane isa kanaan mooniin ta'u jechuudha ilaalameeraaf guuteeraaf mooniin isaanii.